Beeksisa waldaa ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo Afaan Oromoo. Maqaa Waaqa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Waldaan keenya tajaajila hafuurawaa karaa feesbuukii fi yuutuubii kennuu jalqabeera. Kanneen keessaas barumsa wangeelaa, faarfannaa afaan Oromoo, walaloo fi barreeffamoota garaa garaa argachuu dandeessu. yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuudhaan, feesbuukii keenyas laayik gochuudhaan nu hordofaa. Waldaa Ijoollee Ortodoksii Tawaahidoo Afaan Oromoo.